Itiyoo Teleekoom sadarkaa guddinni tekinooloojii addunyaa bira ga'e faana imaluuf tekinooloojiiwwan haaraa hojiirra oolchaa jira. Dhaabbatichi hojiilee gama dijitaalaan hojjechaa jiru babal'isuuf dhaabbilee tekinooloojii adda addaa faana tajaajila bashannanaa dijitaalaan hojjechuuf waliigaltee mallatteessera. Itti gaafatamaan dhimma gabaa Itiyoo Teleekoom obbo Saayid Argaw dhaabbatichi tajaajila faayinaansii amanamaa kennuu bira darbee tajaajila bashannanaa karaa dijitaalaan kennuufis hojjechaa jiraachuu ibsuun akkaataa waliigaltee kanaan maamiltoonni sagantaa TV, diraamaa, fiilmii fi tajaajiloota biroo karaa tajaajila bashannanaa dijitaalaan kallattiin argachuu akka danda'an himaniiru. Tajaajila kanaan muuziqaa biyya keessaa fi biyya alaa bakka tokkotti argachuun waan danda'amuuf artistoota fi ogeessota kalaqaa jajjabeessuun hojiiwwan aartii kallattiin hawaasa biratti akka dhaqqabamu taasisuu fi ogeeyyiin bu'aa dadhabbii isaanii akka argatanis kan taasisu ta'uu obbo Saayid dubbataniiru. ሰዋሰው አበሻቪው ቴክኖላቭ እና አይኮኔክት har'a waliigalteen waliin hojjechuu ሰዋሰው muuziqaa streaming abashaa view teelegeemii fi teeleewiin akkasumas iConnect digital service waliin waliif yoo mallatteessinu maaliif Itiyoo Teleekoom filannee kan jedhuuf tokkoffaa Itiyoo Teleekoom bira tajaajila intarneetaa saffisa olaanaa qabuutu jira. Lammaffaan ammoo chaayinaalii guddaas qabna. Inni sadaffaan tajaajila dijitaalaa yeroon barbaannu hojiirra oolchineerra. Manni Itoophiyaa miiliyoona 30 ta'us bilbila smart ta'e qabatu. Kanaaf uummanni miiliyoona 30 ta'u kun waa buusee fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kun immoo guddina aartiif baay'ee barbaachisa. Ogeeyyiinis bu'aa dadhabbii isaanii akka argataniif karaa kan saaqudha. Kanaaf carraan kun carraa bal'aa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbilee Itiyoo Teleekoom waliin waliigaltee mallatteessan keessaa tokko Habashaa Viyuu dhaabbataa jedhamudha. Hojii gaggeessituu olaantuun dhaabbatichaa aadde Tigist Daanyee Itiyoophiyaan gama aartii fi aadaan wantoota hin tuqamin hedduu akka qabdu kaasuun industirii kana babal'isuu fi hawaasa biraan ga'uuf karaa intarneetaa Itiyoo Teleekoom hojjechuuf waliigaltee mallatteessuu himaniiru. የኛ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ አርትና ካልቸር በጣም ትልቅና ሰፊ ነው። ኢንዱስትሪን አርቲ ፊ አዳ ኢትዮጵያን ቀብዱ ባay'ee bal'aadha. irratti hojjechuufis haalli mijataan jiru gaariidha. isa kana bal'inaan hojjechuu akkamitti dandeenya dhimma jedhu irratti marii taasisnee hojii kanatti galle. biyyoonni akka Naajeeriyaa, Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaa gama hojii kanaan hedduu beekamu. nuti garuu jara kana ol seenaa qabna. artistootaa fi namoonni kalaqa addaa qabanis hedduun jiru. isa kana qabannee bal'inaan itti deemuuf har'a Itiyoo Teleekoom faana waliin mallatteessineerra. kun carraa guddaadha. Hundeessan appilikeeshinii Sawaasawuu Muuziq Streaming Injiinar Haabtuu Nagaash Sawaasawuu Itiyoo Teleekoom faana hojjechuun isaa qaqqabummaa keenya dabaluun cinaatti mirga abbummaa hojii gama aartiin jiru kabachiisuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. ሰዋሰው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር መስራቱ Sawaasawuu Itiyoo Teleekoom faana hojjechuun isaa qaqqabummaa keenya dabaluu bira dabarree mirga abbummaa hojiilee gama aartiin jiru kabachiisuuf hedduu nu gargaara. Gaaffilee barootaaf artistoonni keenya kaasanis ni deebi'a abdii jedhu qabna. Kanaaf Itiyoo Teleekoom hedduu galateeffanna. Artistoonni namoonni bebbeekamoon ogeeyyiin muuziqaa fi namoonni kalaqa tekinooloojii garaagaraa irratti bobba'an waltajjii waliigaltee kana irratti argamaniiru.